Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraaniin yoo weeraran lolli waraana addunyaa sadaffaanii kaajechuun sodaan guddaa uumamee kan jiru yoo ta'u addunyaan garee lamatti qoodamuun biyyoonni masaanuu warra dhiyaatan Raashiyaam, Chaayinaam, Turkiim, Kooriyaa Kaabaa fi kanneen biroon Iraan cinaa hiriiruun lola waraanaa kanatti ni makamu kan jedhuun xiinxalli siyaasaa bal'aan kennamaa jira. Israa'el guyyaarraa ibsa kenniteen tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti fudhatuuf waan hin oolledha jechuun kan akeekkachiifte yoo ta'u Iraan gama isheetiin dippiloomaasii milkaa'aa naannawaa baha giddu galeessaatti humti dabalateen hidhattoota naannawaa sanaa kan garee ishee ta'an mara faana marii bal'aa haala yeroo irratti taasisaa jiraachuun beekamee jira. Gabaasa bal'aa dhaga'uu qabdan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana ta'u. Hezbollaan ga'umsa waraanaa majiruun aggaamii Israa'el kamillee haleeluuf dandeettii akka qabu dhaadate. Israa'el haleellaa qilleensarraa Liibaanos irratti geggeessaa jirtuun bakka osoo hin filatiin raawwachaa jiraachuu isheetiin Hezbollaanis gama isaatiin haleellaa wal fakkaataa akka kanaa raawwachuuf akka jedhu dhaadatee jira. Ibsa haala yeroo irratti ittaanaan hoogganaa Hezbollaa Na'iim Qaasiin kennan bal'inasaa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaa Shamaar Kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baha giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkololeessaa 16 2024 kan saatii kanaa waliin turtii gaarii. Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraaniin yoo weeraran lolli waraana addunyaa sadaffaanii kaajechuun sodaan guddaa uumamee kan jiru yoo ta'u addunyaan garee lamatti qoodamuun biyyoonni masaanuu warra dhiyaatan Raashiyaam, Chaayinaam, Turkiim, Kooriyaa Kaabaa fi kanneen biroon Iraan cinaa hiriiruun lola waraanaa kanatti ni makamu kan jedhu xiinxalli siyaasaa bal'aan kennamaatii jira. Iraan biyya Riippaabilika Islaamaa kan qaroominaan sadarkaa jalqabaa irratti argamtu Pershiyaanonni kolonii warra dhiyaa cabsuun bara dheeraa farka osoo hin kennin lola jibbaataa warra dhiyaa waliin taasisaniin injifatanii argaguu isaanii seenaan ragaadha. Qoqqobbii Ameerikaa hanga gamtaa Awurooppaatti dinagdee isaanii cabsuun isaan jilbeenfachiisuuf tattaaffii addunyaan taasistee osoo hin milkaa'in biyyattiin kunoo hidhattoota garee hedduu Falasxeeniyaan gayyaman Iraaqii hanga Liibaanositti ijaartee deeggaruun lola waraanaa naannawaa baha giddu galeessaa roga maraan morkachaa jirti. Haleellaan misaayilota ishee biyya addunyaa kanarraa ana malee jettu Israa'eliin boqoo ishee cabsee yeroo salphisu teekinooloojiin humna ittisaa qilleensaa Israa'el kan abbaan fedhe hin jaarree humna misaayilota Iraan dura dhaabbachuuf hamileetti dhabuun yeroo harka laatu. Iraan dandeettii ga'umsaa waraanaa isheetiin fagoo jiraachuu ishee addunyaan sagalee tokkoon akka mirkaneessu taasistee jirti. Enoomayyuum Iraan humna waraanaa kiyyaa 25 hin fayyadamne jechuun yeroo haleellaa ishee kana tuffattu Israa'el rifachuun Ameerikaatti wawwaattee sirna ittisaa misaayilaa THAAD kadhaan argatte. Kun dadhabinaa fi sodaa humna waraanaa Israa'eliif ragaadha jechuun xiinxaltoonni Israa'elitti akka baacan taasisee jira. Sirni ittisaa misaayilaa Ameerikaa kan gatiin isaa qaaliin Israa'eliif ergamuun isaa murteeffamu hordofuun Israa'el biyya mataa ishee dandeessee jiraachuu hin dandeenye kan birmadummaan ishee qaama biraan tikfamu akka taate addunyaaf beekamee jira. Sirni ittisaa misaayilaa Ameerikaa kun tokkichi gatiin isaa $1.8 biliyoona kan shallagamu yoo ta'u kana jechuun gatiin isaa tokkichi jeetii waraanaa Ameerikaa F-35 baay'inni isaanii 18 ta'an bituu kan danda'udha. Misaayilli fattaa Iraan humna ittisaa qilleensaa Israa'el tapha ala taasisuu hordofuun Ameerikaan meeshaa sirna ittisaa misaayilaa ishee kanaan ga'umsa misaayilaa kana qormaatuuf ergitee jirti. Sirni ittisaa misaayilaa Ameerikaa kun misaayilaa Iraan ni qolataa fi hin qolatuun isaa yeroon kan adda baasu yoo ta'u garuu isaaf milkaa'e misaayilli Iraan sirna ittisaa misaayilaa Ameerikaa kana barbadeessuu yoo danda'an Ameerikaaf salphinaa baata. Kun kanaan osoo jiru Israa'el lolicha kan geggeessaa jirtu meeshaalee waraanaa warra dhiyaan yoo ta'u biyyoonni dhiyaas yeroo maraam ishee cinaa jiraachuu isaanii hubachiisaatii jiru. Muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun ibsa guyyaa dhaabaaseen tarkaanfiin haaloo baannaa Iraan irratti fudhatamu waan hin oolledha jechuun dhaadatee jira. Haa ta'u malee tarkaanfiin haaloo baannaa kun wiirtuu gabbisaa niwukilaraa Iraanii fi buufata oomisha boba'aa Iraan irratti akka hin xiyyeeffanne aangoota Israa'el waabeeffachuun Washington Post gabaasee jira. Teheraan gama isheetiin haleellaa Israa'el fudhachuuf qophaa'aa jirtu kanaaf
qophii ta'uu ishee kan beeksiste yoo ta'u deebii waraanaa haleelichaaf kennituuf humnoota waraanaa ba'aa giddu galeessaa keessa socho'an kan garee ishee ta'an waliin marii bal'aa taasisaa jiraachuun ishee beekamee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Iraan dhiyeenya daawwii hojiif biyyoota galoo galaanaa Arabaa hedduu keessatti taasisuun hariiroo dippiloomaasii isaanii jabeessuun milkaa'ina gonfatanii turuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u dubbii himaa Huutii Yemen Mohammad Abdulsalaam faana qaamaan wal arguun marii bal'aa taasisuun isaanii dhagahamee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Iraan daawwii hojiif gara Omaanitti imalanii kan jiran yoo ta'u garee hidhattoota Teheraan deeggartu jedhamu keessaa tokko kan ta'e dubbii himaa Huutii Yemen waliin haala yeroo ba'aa giddu galeessaa dabalatee murkii waraanaa biyyoota dhiyaarratti marii bal'aa taasisuu isaanii maddi oduu Iraan Faaris gabaasee jira. Miidiyaaleen hidhattoota Huutii Yemenitti dhiyeenya qaban marii ministeerri Haajaa Alaa Iraanii fi dubbii himaan garichaa taasisan kana kan gabaasan yoo ta'u ajandaa marii isaanii ibsuurraa of qusatanii jiru. Yeroo Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa nan fudhadha jechuun halduree ishee maram qixeeffataa jirtutti ministeerri Haajaa Alaa Iraan dhiyeenya kana biyyoota naannawaa sanaa garaagaraa irratti daawwii hojii taasisuun hariiroo dippiloomaasii isaanii cimsaa jiraachuu isaaniidha. Daawwiin hojii Abbaas Araghchi kun Saudi Arabiyaan hanga Sooriyaatti, Iraaqii hanga Qaxariitti dabalatee gama Omaanitti ce'ee kan jiru yoo ta'u daawwiin kunis dhimma muddamaa waraana naannawaa sanaa irratti qindoomina biyyoota ijaaruuf ta'uun isaa ni himama. Israa'el faana lola kallattiitti ce'uuf fedhii akka hin qabne ibsaa kan turte Teheraan biyyoonni galoo galaanaa Arabaa tarkaanfii Iraaniif daangaa qilleensa isaanii akka hin eeyyamne akeekkachiisa isheen dabarsite waan milkaa'e fakkaata. Daawwiin hojii ministeerichaa itti fufee jiru kun dhimma kana jabeessuuf akka ta'e kan himamu yoo ta'u gamtaa biyyoota ijaaruun kaayyoo isaanii milkeessuuf tattaaffii taasisaa jiraachuu isaaniidha. Dubbii himaa Huutii Yemen faana marii tolfataniin Teheraan garee waraanaa naannawaa sanaa hidhachiiftuu fi deeggartuun kunneen dhimma haleellaa isaan Israa'el irratti fudhachuu danda'an irratti mari'achuu malu jechuun xiinxaltoonni tilmaama isaanii kennanii jiru. Hooggantoota hidhattoota Hizbullaa irratti aggaammi Israa'el taasisteen wareegamuu isaanii hordofuun darbees humna waraanaa guddicha naannichaa Hizbullaa jabeessuuf Iraan hidhattoota garee ishee Yemen, Sooriyaa fi Iraaq keessatti argaman gara Libaanoositti erguuf karoora akka qabdu baatii darbe keessa gabaafamaa kan ture yoo ta'u baatii darbe keessa loltoonni waraanaa baay'inni isaanii 40,000 garee Hizbullaa deeggaruuf gara Libaanoositti bobbaafamanii turuun isaanii ni yaadatama. Hizbullaan ga'umsa waraanaa majruun aggaamee Israa'el kamillaaleeluuf dandeettii akka qabu dhaadate. Israa'el haleellaa qilleensarraa Libaanos irratti geggeessaa jirtuun bakka osoo hin filatiin raawwachaa jiraachuu isheetiin Hizbullaanis gama isaatiin haleellaa wal fakkaataa akka kanaa raawwachuuf akka jedhu dhaadatee jira. Lolli waraanaa naannawaa ba'aa giddu galeessaa waggaa tokko lakkoofsisee jiru kun yeroo yeroon bifa isaa jijjiiratee itti fufee kan jiru yoo ta'u Israa'el haleellaa qilleensarraa iddoo hin filanne Libaanos irratti geggeessuu jabeessitee itti fuftee jirti. Haleellaa kanaaf tarkaanfii haaloo baannaaf fudhachaa jiraachuun isaa kan himamu Hizbullaan gama isaatiin haleellaa wal fakkaataa biyya Israa'el irratti akka fudhatu akeekee jira. Hoogganaan ittaanaa Hizbullaa Na'iim Qaasim akka jedhanitti ga'umsi Hizbullaa olaanaa ta'uu isaatiin Israa'el keessatti bakka barbaade irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuuf dandeettii ni qabaata jedhanii jiru. Israa'el Libaanos irratti iddoo osoo hin filatiin haleellaa qilleensarraa raawwachaa jirti jechuun kan himatan hoogganaan ittaanaa Hizbullaa kun ibsa isaaniitiin gareen isaanii Hizbullaanis tarkaanfii haleellaa wal fakkaataa akkasii ni fudhataa jechuun dhaadatanii jiru. Akka ibsa hoogganaa ittaanaa Hizbullaa kanaatti Hizbullaan ammaaf xiyyeeffannoo isaa buufata waraanaa Israa'el qofa irratti xiyyeeffachuun ni raawwata kan jedhan yoo ta'u garuu boodarraa gama tarkaanfii wal fakkaataa kanaatti ce'uun isaa waan oolu miti jedhanii jiru. Qaasim dabaluun daandii lolli waraanichaa dhaabbachuu danda'u waliigaltee dhukaasa dhaabuun kan jedhan yoo ta'u kun ammoo injifatamuu sodaachuu keenyaa miti jedhanii jiru. Yaada Hizbullaa irraa dhiyaate kanaaf Israa'el hanga ammaatti deebii kallattiin kennitee kan hin qabne yoo ta'u muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun magaalaa Beerut dabalatee iddoo Hizbullaan ni jira jedhu mararratti haleellaa akka raawwatan dhaadatanii jiru. Lammiilee Israa'el baay'inni isaanii 80,000tti dhiyaatu daangaa Libaanos irraa buqqaafamanii kan jiran yoo ta'u lammiileen Libaanos ammoo baay'inni isaanii miliyoona 2tti dhiyaatu buqqaanii jiru. Hizbullaan dilbata darbee haleellaa dirooniin buufata waraanaa Israa'el irratti raawwateen loltoota Israa'el hedduu ajjeesuun kanneen 60 ol ta'an ammoo madaa'uu ministeerri waraanaa Israa'el ibsa baaseen beeksisee ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gama isaatiin waraana Israa'el fi Hizbullaa gidduutti Libaanos keessatti balaa namoomaa akka mudatu akeekkachiise. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii waraanni Israa'el haleellaa Hizbullaa irratti raawwatee itti fufee waan jiruuf rakkoo namoomaa Libaanos keessatti mul'achaa jiru furuuf maallaqni hatattamaa akka dabalu gaafatanii jiru.
UNICEF FM sagantaa nyaataa addunyaa ibsa waloo kibxata darbe kennaniin lola Liibaanos keessatti 100,000 lakkaaman qe'ee isaan irraa buqqisee kun balaa guddaa kaasee jechuun akeekkachiisanii jiru. Dhugaa jirum fedhiin dabalaa dhufuuf qophaa'aa jirra jedhan eejensiiwwan kunneen maallaqa dabalataa nu barbaachisaa haal duree malee jechuun gaafatanii jiru. Qondaaltonni Liibaanos akka jedhanitti waldhabdee kanaan Israa'el Beeruutii fi kutaalee Liibaanos hedduu irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun akkasumas loltoota lafoo gara kibbaatti erguu isheetiin namoonni miliyoona 1.2 ta'an miidhamuu himanii jiru. Namoonni gara miliyoona 1.2 ta'an miidhamaniiru. Hawaasa saaxilamoo ta'an irratti dhiibbaa guddaa geessiseera jechuun ibsicha akeekkachiisee jira. Yeroo ammaa kana namoonni dhuunfaa buqqaan gara 190 ta'an dhaabbilee 100 ol keessatti gaaddisa kan qaban yoo ta'u 100,000 lakkaaman ammoo maatii fi hiriyoota isaanii gidduutti nageenya barbaadaa jiru. Kana malees kanneen 100,000 lakkaaman gara Sooriyaa ce'uu isaanii ibsichi hubachiisa. Kunis deebii namoomaa daran walxaxaa taasiseera. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii deeggarsa murteessaa ta'e kennuuf hojjechaa akka jiran dubbatu. WFP'n fedhii namootaa tilmaamaa 200,000 guyyaa guyyaan nyaata qophaa'ee fi maallaqaan guutaa jira jedhe. UNICEF mootummaa Liibaanos waliin ta'uun kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa meeshaalee bishaanii fi qulqullinaa waan irra bulan akkasumas tajaajila deeggarsaa xiinsammuu dabalatee daa'immanii fi maatiidhaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e kennaa jira jedhee jira. Ejensichi Liibaanos keessatti dhaloonni badaa akka jiru akeekkachiisuun erga diinummaan guddaa kee torban sadan kana keessatti daa'imman 400,000 ta'an qe'ee isaan irraa buqqaaniiru jechuun Aljeeziraan gabaasee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.